Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Gidduu kana addaan fagaannee jirra. Rakkinumaatu walitti nu deebisee jira. Gadda hamaa keessa jirra. Gaddi hamaan nu jirru ilmaan Oromoo guyyaa tokkotti nama 30 ol dhabne jechuudha. Namoonni kun aanaa giddaa ayyaana jechuudha. Keessafuu Wallaggaa baasaa ta'uu Wallaggaa dhiyaa keessallee haa ta'uu naannolee akka Shawaa Lixaallee haa ta'uu Shawaa haa ta'uu Shawaa Baallee haa ta'uu walumatti qabaa naannolee akka Shawaa Wallaggaa kana keessatti rakkoo hamtuutu deemaa jira. Rakkina kana rabbiin akka nuuf dhaabu akka amantii keessanitti illee kadhadhaa. Uummanni Itoophiyaa kuni ati Oromoo ta'ee saba barbaaddellee wajjin biyya takkitti waliin qabna. Biyyi walitti takkitti waliin qabnu tun Itoophiyaadha. Itoophiyaa gatii ta'ee fi akka lammii Itoophiyaatti silaa wal jabeessinee wal ajjeesuun faayidaa hin qabu. Gatii ta'ee fi diina walitti ta'uudha. Kanumaafuu ilmaan Oromoo kanarraa illee duuti akka dhaabbattu abdii qabnaa. Jajjabaadhaa akka amantii keessanitti jara dhumeessaniif illee kadhadhaadhaa. Rabbiin akkatti araaramu rabbitti araaramu isiniin jaa. Addaan fagaannee jirra. Kun walitti deebinee jirra. Inshaallah rabbi nu laafisee uummata keenya kanaaf illee sagalee ta'a. Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu, ijoollee Liibiyaa jirtu illee eessa ijoollee keenyalleen amma baay'inaan gara mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkina hamaa keessa bu'anii jiru. Ijoolleen kaanis Yemen irratti rakkoo hamaa keessa jiranii keessaafuu har'a obboleettiin teenya takka sagalee gara keessaatiin naaf ergitee Liibiyaatti qabamtee yoo xiqqaate gara qarshii miliyoona 1 Itoophiyaa gaafatanii maatiinsis maallaqaas gatii hin qabneef ilmaan Oromoo biyyoota addunyaarra jirtan hunduu darmadhaa fi rakkoo hamaa keessa gatii jirtu. Inshaallah yoo rabbi nu laaffisee yeroo gabaabaa keessatti namoonni hidhames kan harka namaa keessa jirus rabbiin akka nu baasu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa walcinaa dhaabbannaa. Hanqa dubbachaa jiru tamaan shooroodha, laayikoodha, iskaakoodha, koomentiilee jalatti nu kanna. Yaadni keessanillee nu jabeessa. Wal jajjabeessinaa hamma dhumaatti wajjin jirra. Yuutuubiin keenyalleen faayidaan ala ta'ee jira. Inshaallah yoo rabbiin tolche hin tolti yoo tolu baattellee karran kaayyannee garuu immoo viidiyoolee irratti gadhiisuu na dhorkaa hin jiru. Amma viidiyoolee irratti gadhiisaa jira. Inshaallah yoo rabbi nu laaffisee yeroo gabaabaa keessatti walitti deebina. Naaf jabaadhaa galatoomaa rabbi.